Egaa barumsa duukaa bu'umsaa kana barannee akkasumaan barannee kan dhiisnu osoo hin taane maal gochuu qabna? Gara hojiitti hiikuu qabna. Waan asitti barannee kana hojiirra oolchuudha. Duukaa bu'uutu jechuun barataadha. Barataa jechuudha. Waan barate sana immoo kan maal ta'u? Kan jiraatuu fi yookaan kan yaadatu ta'uu qaba jechuudha. Galanni ulfinni Yesuusiidhaaf haa ta'u. Ameen ameen. Barataadha. Waan barate sanas immoo kan maal ta'u? Kan jiraatu. Amala barsiisaa sana immoo kan maal godhu? Kan fudhatudha jechuudha. Egaa iddoo kanatti amalli barsiisaa nuti fudhannu barsiisaa tokkichatu jira. Innis eenyudha? Kiristoos Yesuusidha jechuudha. Amala isaa sana fudhanna jechuudha. Amala isaa sana duukaa buuna jechuudha. Duukaa bu'ummaa baranneerra yoo ta'e eenyuun duukaa buunaa? Kiristoosin duukaa buuna yoo ta'e amala eenyu qabaachuu qabna? Isa kan Kiristoos sana qabaachuu qabna jechuudha. Duukaa buutuu jechuun barataa hafuuraa yookaan immoo barsiisaa isaarraa kan baratu isa duukaa kan bu'u jechuutti kan hiikamu waan ta'eef egaa maalummaa isaa walii wajjiniin kan laallu ta'a. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Ka'umsa laalleerra kanaan dura waa'ee duukaa bu'umsaan akkamitti ka'umsa isaa laalaa turre har'a immoo maalummaa isaa walii wajjiniin yeroo itti laallu ta'a jechuudha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Maalummaa duukaa bu'umsaa kana kan gadi fageenyaan ilaallu ta'a. Amalli isaa irratti, eenyummaa isaa irratti, jireenya isaa irratti wantoota baay'ee laaluu hin dandeenya jechuudha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Duukaa buutuu jechuun fedha isaatiin jaalatee kan duukaa bu'e jechuudha. Fedha isaatiin jaalatee giddiidhaanii miti. Galanni ulfinni Yesuusiidhaaf haa ta'u. Yesuus Kiristoosin duukaa kan buune giddiidhaan miti. Wanti nu giddisiisee Yesuus duukaa buune tokkoyyuu hin jiru. Maaliin duukaa buune? Fedha keenyaan jaalanneeti. Galanni ulfinni Yesuusiidhaaf haa ta'u. Ameen ameen. Innillee maal jedhee? Yoo na jaalattan maal godhaa? Abboomota koo eegaa. Maal irratti hundaa'a? Jaalala irratti hundaa'a jechuudha. Galanni ulfinni Yesuusiidhaaf haa ta'u. Yoo na jaalattan ta'e maal godhaa? Abboomota koo eegaa. Abboomii isaa eeguu fi eeguu dhabuu jidduu jaalala jira jechuudha. Yoo jaalanne hin eegna, hin jaalannu taanaan immoo maal goona? Hin dhiifna. Dirqamsiisaa miti, abbaa irree miti Yesuus. Galanni ulfinni Yesuusiidhaaf haa ta'u. Ameen ameen. Sirna baay'ee keessa jiraachaa tureeni. Sirna amantii qaalluu keessatti jiraachaa tureera. Sirna amantii ortodoksii keessatti jiraachaa tureera. Sirna waaqeffataa keessattis jiraadheera. Akkasumas immoo sirna homtuu hin jiruu keessattis jiraadheera. Galanni ulfinni Yesuusiidhaaf haa ta'u. Ameen ameen. Hundumti isaanii garuu dhiibbaa qabu. Galanni ulfinni Yesuusiidhaaf haa ta'u. Bakka hundaa yoo dhaqxanii hundi isaaniiyyuu dhiibbaa wayii qabu. Yesuus gara biratti garuu bilisa wanti martu. Galanni ulfinni Yesuusiidhaaf haa ta'u. Ameen ameen. Hundi isaa bilisa. Namni Yesuus Kiristoosin duukaa bu'e waa hundumaan bilisa ta'e duukaa bu'a. Galanni ulfinni Yesuusiidhaaf haa ta'u. Ameen ameen. Kanaaf duukaa bu'uu yoo barbaanne Yesuus Kiristoosin duukaa bu'uu yoo barbaanne fedha keenyaan duukaa buune malee dirqisiisee nu garafee korma fiddu malee siin araaramu jabaa beektu. Namni jabaa beektan jirtanii? Jabaa hin beektanii. Jabaa fiddu malee siif hin araaramu. Jabaa jechuun gurcuu guddaa wayiiti. Gurcuu guddaa wayii murtee gateetti keetti baattee dhaqxee gibbii qaalluu sanatti dabbogaa goote eenyutu fide jabaadha. Kana booda araarri sii ta'eera jechuudha. Yesuus Kiristoos bira garuu kun hin jiru. Galanni ulfinni Yesuusiidhaaf haa ta'u. Waaqa bilisaadha. Ameen ameen. Waaqa birmaduu nama baasedha. Ameen ameen. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf waaqa jaalannee birmadummaadhaan duukaa buunedha. Kanaaf gooftaa kana wajjiniin deemuudhaaf
duukaa buutuun tokko gooftaa Yesuus Kiristoosiin duukaa bu'uu yoo barbaade Yesuusin duukaa bu'uu yoo barbaade Yesuusin fakkaatee isa duukaa bu'uu qaba. Isa fakkaachuutti jechuudha. Yesuusin fakkaachuutti jechuudha. Galanni ulfinni Yesuusiidhaaf haa ta'u. Ameen ameen. Duukaa buutuun barumsa gooftatti kan guddatu, gooftaa kan fakkaatu, amala gooftichaa sanas immoo kan maal godhudha? Kan horatudha. Duukaa buutuun tokko jechuudha. Gooftaa Yesuus Kiristoosiin kan fakkaatu, isa duukaa kan bu'u. Duukaa buutuutu Kiristoos ta'eera egaa jennee Yesuusin kan fakkaatu, isa duukaa kan bu'u, amala isaa kan horate jechuudha. Galanni ulfinni Yesuusiidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Egaa duukaa buutuun kuni ogummaatti, hojiitti, ayyaanatti, Waaqayyoon durattii fi nama duratti kan maal ta'aa deemudha? Kan guddachaa deemudha. Ogummaatti, beekumsatti, ayyaanatti, Waaqayyoon nama duratti, Waaqayyoo fi nama duratti kan maal ta'aa deemudha? Kan guddachaa deemudha. Baraan achuma miti duukaa buutuun. Baraan achuma kan taa'u miti. Baraan achumaa kan socho'u miti bakka. Amma fakkeenyaaf nama socho'aan jira garuu deemaa hin jiru. Iddooma kana hin jira jechuudha. Iddooma kana hin jira. Maal ta'an jira garuu? Miilli koo maal ta'aara? Hojiirra jira. Garuu maal gochaa hin jiru? Siqaan jiru achumatti. Achumatti jechuudha. Achumaa miti duukaa buutuun. Kan maal ta'uudha? Kan guddachaa deemu. Nama afoottis gooftaa isaa durattis kan maal ta'aa deemudha? Guddachaa kan deemudha. Ogummaan isaa guddachaa deema, hubannaan isaa guddachaa deema, beekumsi isaa guddachaa deema, ayyaanni isaa guddachaa deema. Wanti hundi isaa kan maal ta'aa deemudha? Dabalaa deemu malee achumatti hin taa'u. Galanni ulfinni Yesuusiidhaaf haa ta'u. Ameen ameen. Waa hundumaan kan guddatudha duukaa buutuun kun jechuudha. Kallattii hundumaan. Malee achuma kan taa'u wayii miti. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Duukaa buutuu Kiristoos ta'eera. Eega jedhame namni tokko waa hundumaan maal ta'aa jira jechuudha? Guddachaa jira. Kiristoos Yesuusin duukaa bu'eera gaafa jennu waa hundumaan immoo maaliif fakkaachaa jira jecha? Yesuus Kiristoosin fakkaachaa jira gara fakkaachuutti. Ta'uu miti Yesuusin ta'uu hin dandeessu. Gara Yesuus fakkaachuutti guddatta malee Yesuusin ta'uu hin dandeessu. Hagam fakkaachaa oolte, hagam fakkaachaa oolte guyyaadhaa gara guyyaatti Yesuusin fakkaachaa oolte iyyuu Yesuusin ta'uu hin dandeessu. Eenyu ta'uu dandeessa? Ofuma taatee eenyuun fakkaata garuu Kiristoosin fakkaata. Mana jechuun maal jechuudha? Amala isaa horachaa deemtaa jechuudha. Amala Kiristoos dabalachaa deemtaa jechuudha. Galanni ulfinni Yesuusiidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Ayyaana fi beekumsatti ni guddata. Duukaa buutuun Kiristoos ayyaanaa fi beekumsatti kan maal ta'aa deemudha? Kan guddachaa deemudha. Ni Kiristoos Yesuusin duukaa bu'e kuni ayyaana Waaqayyoottis beekumsattis kan maal ta'aa deemudha? Waan biraa dhiisiti. Jireenya isa kan biyya lafaa kana, amala kan biyya lafaa kanattu iyyuu guddachaa kan deemudha. Guddachaa deema. Amaluma isa kan biyya lafaa kanattu maal ta'aa deema? Guddachaa deema. Maal gochuudhaaf? Biyya lafaa kana mo'achuudhaaf ishiittis maal ta'uu deema? Guddachaatuma deema. Barumsa ishiitti, amala ishiitti, jireenya ishiitti ittuma guddachaa deema. Kana jechuun ishii fakkaataa jira osoo hin taane ishii irratti hojjechuudhaaf. Ishiin akka isa hin moone macaan qulqulluun maal jedha? Baricha bitaa malee barri isin maal hin godhin? Isin hin bitin. Bara kana bitee keessa jiraachuudhaaf duukaa buutuun Kiristoos amala Kiristoos osoo sarraa hin badin bifti Kiristoos osoo sarraa hin fuudhamin biyya lafaa kana keessatti jireenya akkamii akka jiraatu beeka. Eessatti biyya lafaa kana keessatti jireenya akkamii akka jiraatu sirriitti beeka. Galanni ulfinni Yesuusiidhaaf haa ta'u. Bishaan dhufee darbe isa fudhatee hin deemu. Wantoonni wacanii ka'anii isa fudhatanii hin deeman. Akkamitti akka keessa darbu beeka. Akkamitti akka keessa hulluuqu beeka. Galanni ulfinni Yesuusiidhaaf haa ta'u. Maaliif kallattii hundumaatti kan guddateedha. Kallattii hundumaattis immoo kan maal ta'uudha? Kan guddatuudhaas. Bara jireenya isaa hundumaatti guddachaatuma kan deemudha. Hubannaa dabalachaa kan deemudha. Wantoonni biyya lafaa kana keessatti wal makee uumuutti dhufu inni wajjiniin giraan tagaabba wajjiniin waliin maku.
akkamitti akka keessa darbu beeka. Akkamitti akka keessa hulluuqu, akkamitti akka keessa darbu sirriitti waan beekuuf jechuudha. Bilbila keenya saayilentii gochuun gaariidha. Galanni ulfinni Yesuusiidhaaf haa ta'u. Duukaa buutuun Kiristoos kan maal ta'uudha? Kallattii hundumaatti kan maal ta'uudha? Guddachaa kan deemudha. Guddachaa kan deemudha. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Karaa hundumaan guddachuutu nurraa eegama. Kiristoos Yesuusin duukaa buune irra eega ta'e, duukaa buutuu Kiristoos erga taane maal ta'uu qabna? Kallattii hundumaan maal ta'uu qabna? Guddachuu qabna. Guddinni hafuuraa nurraa mul'achuu qaba. Ayyaana gooftaa keenyatti fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos beekuttis guddadhaa. Bara si'anaa guyyaa bara baraattis isaaf ulfina haa ta'uu jedha lammaffaa Phexros boqonnaa 3 lakkoofsa isaa 18 jechuudha. Maal ta'aadha? Guddadhaa jedha. Maalitti? Ayyaana gooftaa keenya Yesuus Kiristoos fayyisaa keenyatti maal ta'aadha? Guddadhaa. Galanni ulfinni Yesuusiidhaaf haa ta'u. Ameen ameen. Guddachuutu nurraa eegama. Kiristoos Yesuusin duukaa buune irra yoo ta'e maal ta'uu qabna? Guddachuu qabna. Guddachaa deemuu qabna. Guddachaa deemuu qabna. Al tokko duukaa buutonni Kiristoos kan ta'anii Galaatiyaa keessa kan jiranii guddachuu irraa deebi'anii gara maalitti deebi'anii yeroo itti nyaata jabaa nyaachuudhaaf ga'anitti yeroo itti nyaata jabaa nyaachuudhaaf ga'anitti maal eegalanii aannan soorachuutti deebi'an. Aannan soorachuutti deebi'an waldaan Galaatiyaa jechuudha. Duukaa buutuu Kiristoos taatee soo jirtu yeroo itti nyaata jabaa nyaachuudhaaf taatu. Sadarkaan isheen irra jirtu sadarkaa maaliiti? Nyaata jabaa nyaachuu. Mucaa waggaa 20 garuu kan maal barbaada? Kan xunxoo barbaada. Taatee argamte jechuudha. Mucaa waggaa 20 xunxoo waggaa kennaniif hin bareedaa? Bareeda. Eshi. Sanumaayyuu dhiisa. Xunxoo yoon kenninaani. Harkatti qabattanii biddee yoo gurshitanoo. Maa? Ennuu nyaachuu beeraami? Nama nyaachisuu iyyuu hin danda'a. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ennuu iyyuu nama nyaachisuu hin danda'a. Yerootti nama nyaachisu, sadarkaatti nama nyaachisu irra ga'eera jechuudha. Kanaaf duukaa buutuun Kiristoos kan maal ta'aa deemudha? Guddachaa kan deemu. Yerootti tajaajiluudhaaf maltanitti ammayyuu tajaajilamuu yoo barbaaddan maal hin taane jechuudha? Guddanne jechuudha. Guddanne jechuudha. Waanuma hundumatti gochaaniif jechaanis gara Kiristoositti guddachuu qaba. Efesoon 4:15. Gochaanis jechaanis gara eenyutti guddachuu qaba? Galanni ulfinni Yesuusiidhaaf haa ta'u. Ameen ameen. Sadarkaa itti daa'ima godhatee namni tokko daa'imti isaa aabbaa jechuun itti inni immoo aabbaa jechuun qabu. Achi hin jiru jechuudha. Iddoo sana hin jiru. Iddoo sana hin jiru. Sadarkaa itti namootaaf kadhachuudhaaf maltutti naaf kadhadhaa maaloo jechuun hin barbaachisu. Guddachaa deemuu qabda. Galanni ulfinni Yesuusiidhaaf haa ta'u. Ameen ameen. Duukaa buutuu jechuun kan maal ta'aa deemudha jenne? Kan guddachaa deemudha. Kan guddachaa deemu. Maalitti? Gochaanis jechaanis.
Galanni fulfinni Yesuusidhaaf haa ta'u. Ameen ameen. Al tokko tokko namoota yommuu ilaaltanii gochaan hin jiru jechaan garuu fagaateera. Jechaan fagaateera. Gochaan garuu achi hin jiru. Kana amannaa jaalala dubbii dhugaa dubbachuun kottaa karaa hundumaan gara isa mataanuuf ta'e Kiristoositti hin guddannaa. Ajara Efesoon 4:15. Kana amannaa dubbii dhugaa dubbachaa kottaa karaa hundumaan gara isa mataanuuf ta'e Kiristoositti hin guddannaa. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Hin guddannaa jedha. Egaa kana amannaa gaafa dasii olitti wantoonni ka'an jiru isa dubbachuudhaaf amma yeroo hin qabu waan ta'eef. Galanni fulfinni Yesuusidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Gochaanis hojiidhaanis maal ta'uu qabna? Afaan bichaan ta'inaa jechuudha. Namoota tokko tokko amma seera uumamaarraa jalqabanii akka mul'ataatti siin jedhu rakkoon qaban. Gaafa gochatti as deebitee ilaalte garuu hin jiran. Gocha isaaniitti gaafa deebitee ilaaltu hojiidhaan Kiristoosin hin fakkaatan, dubbiidhaan garuu eenyuun fakkaatu? Afaan duwwaadhaan eenyu duukaa bu'anii? Kiristoosin duukaa warra bu'anidha jechuudha. Afaan duwwaadhaan. Duukaa buutuun Kiristoos, afaan duwwaadhaan Kiristoos duukaa bu'u. Gochaanis fakkeenya warra afaan hin duukaa bu'an osoo ilaaltanii Yesuusin nan jaaladha sin jedhu. Baay'ee sirriitti nan jaaladha sin jedhu. Abeetanii isa qallaalin jaaladhu sin jedhu. Nama sallaaluudhaaf salphumatti jechuudha. Ekeleen immoo hin jaalattaadhaan namoonni xiqqoo ishitti mufate ilaalan. Isa moo waldaa tokkotti wajjin waaqeffatu. Maal hin taane jechuudha. Gochi hin jiru, afaan hin jira. Kiristoosin isa hin agarree kan jaalate nama isa cinaa jiru kan hin jaalanne inni anaaf kan malee miti. Kanaaf Waaqayyoon jaalachuun keenya eenyuun jaalannee mul'isna? Obboloota keenya jaalannee mul'isna. Nama jaalannee mul'isna. Kanaaf gochii fi jechi keenya maal ta'uu qaba? Wal faana deemuu qaba. Wal simachuu qaba. Wal simachuu qaba. Namoonni akkanaa kunniin gaafattee Waaqayyoo koo Waaqa keessatti siin jedhu bakka. Bakka hafuura kootii wajjin Waaqayyoo jira siin jedhan bakka. Ani Waaqayyoo koo dhugaaf hafuura na waaqessaa siin jedhan. Dhagni isaanii garuu hojii Kiristoos maal gochaa deema? Diigaa deema dhagna isaaniitiin. Qulqullummaan kan walitti qabatu foon, lubbuu, hafuura. Kiristoosiif qulqullaa'ee jira namni jedhu maal isaatu qulqullaa'aa fi Kiristoosiif foon, lubbuu, hafuura. Sadan isaa walitti qabata. Namoota tokko tokko homaa jira hafuura kootiin Kiristoosin nan waaqeffadha. Dhagni isaa waan biraa keessa oola. Hafuurri isaa waan biraa keessa oola. Jireenya isaatiin waan biraa keessa oole. Hafuuraan Kiristoosin wajjin walii galee jira sin jedhu. Ushaat no. Kuni soba jechuudha. Waan hundumaan eenyu fakkaannee argamuu qabna? Namni hundinuu jechuudha Kiristoositti guddachaa akka inni adeemuuf yaamichi godhameefii jira. Nama hundumaaf Kiristoos nama hundumaaf maal godheera? Waamicha godheera. Gara maalitti? Gara isaatti akka isaan guddataniif. Gara isaatti akka isaan guddataniif uumama lafarra jiru hundumaaf Yesuus Kiristoos maal godheera? Waamicha godheera. Osoo hin qoqqoodin sanyiidhaan afaaniin naannoodhaan osoo hin qoodin hunduma isaanii maal godheera? Gara ofiisaatti yaamicha godheefira. Maal akka ta'ani? Gara isaatti akka isaan guddataniif. Galanni ulfinni Yesuusidhaaf haa ta'u. Ameen ameen. Jireenyaan, jaalalaan, amantiidhaan, qajeelummaadhaan
fakkeenya taanee argamu qabna. Fakkeenya taanee argamu qabna. Kiristoos Yesuusin duukaa buune irraa yoo ta'e maal ta'uu qabna? Fakkeenya taanee. Nurraa calaqqisuu qaba Kiristoos. Nurraa mul'achuu qaba. Bifti isaa nurraa calaqqisuu qaba. Ijoollee Kiristoos isiniin jechuu qabu namoonni kamiyyuu. Warra sanaa isiniin jedhan. Eenyumtuu iyyuu hin beekan. Amma fakkaachuun nurraa waan dhabamaa jiruufi warruma kaan wajjin wal fakkaannee waan deddeebinuufi caadhise namni martuu. Yara sanii jedhan kara. Warra sanii galanni ulfinni Yesuusiidhaaf haa ta'u. Ameen ameen. Warra sanii isin bee hin hatte hin sobde waan namaallee hin barbaade. Amma garuu callisaniira maaliif callise? Dhimma makkattan saniif. Galanni ulfinni Yesuusiidhaaf haa ta'u. Ameen ameen. Walitti mammakamnaani makamina. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Fakkeenya ta'uu jechuun fakkeessuu miti. Fakkeenya ta'uu jechuun fakkeessuu miti. Fakkeessuu miti. Yeroo baay'ee fakkeessitootatu baay'ate. Akkeessitootatu baay'ate. Fakkeessitoota akkeessitootatu baay'ate. Ollaan kiristaanaa qulqulluu miti. Isheen kan lafarraa tuni maalii miti? Qulqulluu miti. Maalidha? Wal maktuudha. Akka kiyyoo galaanatti darbatanii maal faaree dhufa? Qurxummii kan geesses kan hin ga'inis. Raachallee. Walitti haree waan fiduufi waldaan ishee lafarraa kuni maalidha? Wal maktuudha. Isheen qulqulluu miti. Qulqulluu miti. Kanaafidha. Kanaafidha. Nama fakkeenya godhachuu kan dinneef kanaafidha. Macaafnis nama fakkeenya kan godhanne kan nu dhoowweef kanaafidha. Wal maktuudha waan taate. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Gara waldaa ishee qulqulluu ishee waannaa sanatti guddachaa deemuu qabna. Ishee kan lafarra hin jirre sana. Ishee kan hunduma walitti qabattee jirtu sana. Warra du'anis warra amma jirrus walitti qabattee kan jirtu sana. Achitti immoo kan galu warra adda bahe warra fayyan qofa. Warri wal makan hin galan. Galanni ulfinni Yesuusiidhaaf haa ta'u. Wal makaan achitti hin galu. Yerusaalem haaraatti ardii haaraaf samii haaraa sanatti warri wal make hin galu. Keessaa fu'a. Qurxummii qabduu beektu? Qurxummii qabduun kiyyoo isaatti wanti martuu gaafa dhufee galu kan barbaadu nyaataaf kan taatu keessaa guuratee kan galaanni mata. Ciao. Galanni ulfinni Yesuusiif haa ta'u. Ameen ameen. Akkasi jireenyi. Kanaaf Kiristoos Yesuusin fakkaachuu jechuun fakkeessuu miti. Fakkeessuu miti. Ta'anii argamuudha. Ta'anii argamuudha malee fakkeessineetuma irra diddibneetoo kan bira dabarrutti. Amma al tokko amantoota egaa tokko gaafa laaltanii paastarii ma sodaatanii jiraatu baay'een isaanii. Paastarii ma sodaatanii jiraatu. Inni kun Kiristoos duukaa hin buune, paastarii duukaa bu'e malee. Amma paastariin osoo yaamee amma nama tokko akkana gooteerta yoo jedheeni bakka paastarii ma sodaata. Maaf akkana goote gaafa jedhu. Paastariin akkana waldaan na agartii jedha namni tokko. Yakkatti galee waan feete keessa galee na booda tajaajiltoonni na dhagaaniiru laata. Yoo nageenya yoo shafaneetuma jiraata achumatti. Balleessaa isaadhaaf dhufee ni mata. Ganaa waldaan immoo dhageesse immoo gaafa gaafattu immoo kunumti kamaalii jedha. Eenyutu itti na hime immoo paastarii sanitti jedha. Yesuus immoo duraan dursee dhagayeera. Galanni ulfinni Yesuusiif haa ta'u. Ameen ameen. Duukaa bu'uu jechuun fakkeessoo osoo hin taane ta'anii argamuutu namarraa barbaachisa. Galanni ulfinni Yesuusiidhaaf haa ta'u. Ameen ameen.
Kiristoos Iyyesuusin duukaa erga buune maal olachuu qabna? Amala isaa sana horachuu qabna. Amala isaa sun nurraa calaqqisuu qaba. Kiristoos qulqulluu akkuma ta'e duukaa buutuun isaas immoo maal ta'uu qaba? Jireenya isaatiin kan qulqullaa'e ta'uu qaba. Inni siyyaame amanamaa akkuma ta'e isinis amanamaa ta'a. Inni siyyaame qulqulluu akkuma ta'e isinis adeemsa keessan hundumaan qulqulloota ta'a. Galanni ulfinni Yesuusiidhaaf haa ta'u. Ameen ameen. Yesuus inni guddaadha. Barbaachisaadha. Fakkeessuu miti. Egaa Kiristoos Yesuus inni mataa waldaa kiristaanaa isaa dhagna isaa jedhamee waamametti. Inni jalqabaa waan hundumaati. Waan hundumaattis isa dura ta'ee ta'uudhaaf inni warra du'an keessaa dura hin ka'ee jedha Qolaasiyaas 1:18. Waa hundumaan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dura ta'ee akkuma argame duukaa buutuun Kiristoos booddeetti kan harkifatu miti. Dudduuba kan jedhu miti. Fakkeenya gooftaa isaa duukaa kan bu'e waan ta'e, fakkeenya gooftaa isaa kan fudhate waan ta'e, waa hundumaan maal ta'ee argama? Dura ta'ee argama. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Booddeetti hin harkifatu, dura ta'ee argama. Fakkeenya barumsa duraa keessatti duukaa buutuun kan maal ta'u qaba jennee ilaalle kan waaqeffatu ta'uu qaba. Kiristoos Yesuusin kan maal ta'u? Kan waaqeffatu ta'uu qaba jennee ilaalle. Hafuura qulqulluudhaan kan guutame ta'uu qaba jennee ilaalle. Gooftaa kan maal ta'u? Kan waaqeffatu. Waaqeffadhu jedhanii osoo hin taane waaqeffannaan eessa kan jiru? Keessa isaa kan jiru. Jireenya isaa keessa kan maal jiru? Waaqeffannaan kan jiru ta'uu qaba. Maaliin waaqeffattu jedhanii osoo hin taane uumaa isaatii kan maal ta'u? Kan waaqeffatu. Ta'uutu irraa eegama jechuudha. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Duukaa buutuu Kiristoos nama araaraa ta'uu qaba. Kiristoos Yesuusin duukaa namni bu'e nama maalii ta'uu qaba? Nama araaraa. Kitaabni qulqulluun maal jedha? Buleessi kee yoo si yakka maal godhiif jedhe? Dhiisiif jedhe. Duukaa buutuun dhiifamatti nama. Hagam yoo miidhame iyyuu ima dhiisa. Ammas yoo itti deebi'an iyyuu ima dhiisa. Sadaffaas yoo itti deebi'an ima dhiisa. Galanni ulfinni Yesuusiif haa ta'u. Ameen ameen. Ammas irra deebi'ee wanni si yakke maaluma goote? Ima dhiisa. Kaleessa na yakkitee har'as deebitee dhiifama na gaafattaa jechuun hin jiru. Maal gochuuti? Dhiisuu. Dhiisuu jechuun immoo iyyuu ol kaawwachuu miti. Namoonni tokko tokko dhiiseera jedha garuu maal godha? Inni ol kaawwataa. Guyyaa soqaaf ol kaa'ee. Ani booda gaafa tokko bakka kaasee haasa. Waggaa 20 baranaa akkana na godhee maalin du'oon jechuudha gaafa sanuu innis ni ol kaa'e malee dhiisuu fi ol kaawwachuun garagara. Nama tokkoof araara gochuu fi ol kaawwachuufiin garaagarummaa guddaa qaba jechuudha. Duukaa buutuun Kiristoosiif jedhee waa hunduma isaa kan maal godheedha? Ganniise. Gooftaaf jedhee dhiiseera sin jedha bakka sana boodatti hin deebi'u hunda yaadatu. Al tokko namoota tokko wal lolaniiti. Inni tokkotti kaase. Ati hin dagatte ta'uun ooluudhaan yaadachiisuudha.
Baratuu koo kana na gooteen sun daggateera soqee dhabe kun jedheeti dhugaadha garuu inni waraan hin daggatu waraan hin garuu raafatu sun amma irraanfateera daggateera dagachuun maalidha amala duukaa qummaadha amala duukaa qummaadha irraanfachuun amala duukaa qummaadha irraanfachuu qaba dhiisuu fi qaba nama tokko jechuudha hagam yoo miidhame iyyuu maal kan godhu qaba ta'uu qaba kan dhiisu ta'uu qaba kan ol kaawwatu ta'uu qaba on ol kaawwatinaa ishee garaa isin nyaattiin hin ol kaawwatinaa dhiisaa malee hin ol kaawwatinaa maaliif isinumatti itti miidhame namni araaran goone samii ofirratti cufeera jechuudha in kadhata malee kadhanni isaa gooftaa isaa bira hin ga'u haga barbaade haa kadhatu yoo barbaadan guyyaa 40 halkan 40 sooma kadhanni keessa goojjoo teessan keessa waliin bahu achumatti hafa sababni isaa maaliin goone obboleessa keessa barbootee hiite nama hiitee maal gochaa jirta jechuudha kadhachaa yeroo kadhataatti maal godhaadha isaanii qulqulluun hiikaa kan hidhamee jiru maal godhaa hiikaa galanni ulfinni Yesuusiidhaaf haa ta'u kanaaf duukaa buutuun Kiristoos tokko kaan maal godhu ta'uu qaba kan araara namaaf godhu miidhees miidhamees kan araara godhu ta'uu qaba yoo miidhees yoo miidhamees maraaciin qabu filannoon qabu dhiisuurraa kan hafe filannoon qabu maaliif gooftaa isaa wajjiniin deemuudhaaf gooftaa isaa wajjiniin jiraachuudhaaf gooftaa isaa fakkaachuudhaaf dhiifama gochuu maal gooftaan keenya Yesuus Kiristoos osoo itti tufan osuma tuman osuma reeban maal jedhe dhiifama godhi waan godhaa jiran hin beekanii galanni ulfinni Yesuusiidhaaf haa ta'u ameen ameen al tokko nama raarsu irratti baay'ee rakkisaa osoo beekummaa akkana na godhe hin beeka maa wallaale obboleessi kee wallaalee si miidhuu danda'a oti jetteeni aara hin beeka wallaalaniiti Yesuusin sana akkas godhan osuma beekan garuu inni maal jedhe hin beeku malee hin beekan osoo beekan wallaaluun jira maaltu jira osuma beekan wallaaluun jira macaan qulqulluun maal jedha hin arga malee hin dhagaa malee kanaaf wanta akkanaadha jechuudha hin beeka malee hin beeku hin arga malee hin argu hin dhagaa malee hin dhagahu yaanni garaa isaanii hubannaan isaanii maal waan ta'eef hadoodee waan jiruuf jedha hadoodee jira jechuun maal jechuudha hadoodee ደንዝዟል እሺ ገብራ በአማርኛ ደንዝዟል እሺ ወም ከራብራቴ በቃ የለም እንጂ hadoodee raa eegataedha bakka osoo dhaga'e illee maal gochuu hin danda'u jechuudha hubachuu hin danda'u jechuudha osoo arguus immoo arguus hin danda'u yaada garaa isaaniitu maal ta'edha ni hadoodee iddoo biraatti immoo ni haguuggameedha hubannaan isaanii maal ta'e ni haguuggameedha isa seera Musee keessatti barraa'e akka isaan hin hubanneefi yaada garaa isaanii maaltu jiraadha itti golgameera golgaatu irra jira golgaa sun agarraa kaafamutti hubachuu hin danda'anii waa'ee taabotaa irratti yommuu kaasee dubbatu majaan hubachuu akka isaan hin dandeenyeef maal ta'eera itti haguuggameera ammayyuu golgichatu irra jira eenyutu itti haguuge golgaa sana eenyutu irra kaa'ee adeemeera Musee mataa isaa isumatti jalfanee bira adeeme
Isuma itti qadaadee biraa deema akka isaa hin argan. Maal gochuudha? Ulfina sarara calaqqisu akka namoonni ilaalle yaada isaaniitiin silaaluu dadhabne irra jennaan maal godhe? Ni shaffanate. Sanarraa kan ka'e hagarraattu shaffanatanii deemu garri. Nuti garuu akkas hin goonu jedha. Mataa keenya maal hin goonu? Hin haguuggannu. Ulfina Kiristoos akka nurraa calaqqisuuf jedha. Qorontoos 3 jechuudha. Galanni ulfinni Yesuusiidhaaf haa ta'u. Ameen ameen. Duukaa buutuun gaarummaa agarsiisa. Yeroo hundumaayyuu maal kan agarsiisudha? Gaarummaa agarsiisa. Gaarummaa kan agarsiisu warra kaanitti. Warra kaanitti ofii gaarii ta'uun salphaadha. Ofii keetii gaarii ta'uun salphaadha. Nama biraadhaaf gaarii ta'uun garuu baay'ee ulfaata. Duukaa buutuun garuu kan maal ta'udha? Warra kaaniidhaaf gaarii ta'e kan argamudha. Fakkeenya warra kaaniif. Warra kaaniif jiraata, nama kaaniif jiraata, nama biraadhaaf jiraata. Ofii isaatiin. Kanaadha Paawulos wanti inni dubbatu keessaa inni tokko kana. Warra kaaniif jireenyi isaa kan inni jiraatu. Namni kun waan ittiin of jaju baay'ee qabaachuu danda'a. Humna amantii cimaas qaba, waan baay'ees gochuu danda'a. Garuu akka hin gooneef warra kaaniif jecha jiraata. Fakkeenyaaf foon aarsaadhaaf dhiyaate maqaa Yesuusin jedhee soo nyaatee Paawulos irratti homaamuu hin qabu. Irratti illee homaamuu hin qabu. Garuu nama biraatti maal ta'an jira jechuudha. Gufuun itti ta'a. Ani amma maqaa Yesuus Kiristoosin jedhee uffata 666 son uffadhe ana irratti humna qaba? Hin qabu. Hidhee uffachuu nan danda'a. Warra kaanitti garuu maal hin ta'a jechuudha. Gufannaa. Jireenyi nuti jiraannu nama biraadhaaf malee ofii keenya. Kanaafidha. Keessa baatanii of hin kullinaa. Dibata gatii jabeessaa yookaan immoo iyyuu uffannaa gatii jabeessa uffachuudhaan caalaas naqachuudhaan keessa baatanii of hin kullinaa. Namni maal laan jedha jechuudhaan jiraadhaa wanti jedhuuf sagalee Waaqayyoo kanaafidha jechuudha. Anarratti maa dhiibbaa fiduu dhabuu danda'a. Nama biraa irratti garuu maal godha? Dhiibbaa guddaa adeemsisa. Kanaafidha Paawulos ani nyaadhu foon kadhaanan dhiisa hima dhiise. Eenyudhaaf jedhee dhiise? Warra kaawwaniif. Waan ofii keetii ati amantii keetiin yookaan immoo dandeettii Waaqayyo si kenneen gootuun namoota kaawwan immoo maal gochaa oolta? Gufachiisaa oolta. Ajjeesaa ooltaadhaan macaafichi. Maal gochaa ooltaadha? Ajjeesaa oolta. Obboleessa kee isuma akka kan keetti Kiristoos du'eef yoo kan ajjeessu ta'ee gatii obboleessa keetii immoo iyyuu sirraa maaliin taa'edha? Hin barbaadamaadha. Amma ani ofii kootii cubbuu godheessu hin taane obboleessa koo waan hin miidheef, obboleessa koo waan hin gufachiiseef gufannaan obboleessi koo karaa koo gufate sun eenyurraa lakkaawwama? Anarraa lakkaawwama jechuudha. Kanaafan obboleessa kootiif of eeggadha jechuudha. Duukaa buutuun gaarii gochuutti nama hundumaafis dura ta'utti kan beekamudha. Isa kana laallee xumurreen dasna jedha. Jaalalaan kan beekamudha. Galanni ulfinni Yesuusiidhaaf haa ta'u. Ameen ameen. Nama diina isaa ta'e hin jaalata. Jibbaaf garuu iddoon kenna. Eenyu? Duukaa buutuun Kiristoos. Diina isaa maal godha? Yesuus Kiristoos maal jedhe? Diinota keessan maal godhaa? Hoo isin ari'atan? Galanni ulfinni Yesuusiidhaaf haa ta'u. Maatiyos 5 nama jaalalaati. Jaalalaan beekama. Eenyu?
duukaa buutuun Kiristoos jaalalaan beekama nama jaalalaati. Nama jaalalaati. Yesuus akkas jedha. Lakkoofsa 43 irraa dubbisu Maatiyoo 5. Yesuus fira kee jaaladhu diina kee jibbi jedhamee akka himame dhageessanii jirtu. Seerichi akkas ture osoo hin taane seerota baay'ee Museen kan inni seera akkasittiin kan baasee fi seerichi baay'een isa akkas tureetii miti. Namoonni mataan isaanii maal waan ta'eef jaboo waan ta'eef kan hin ajajamne waan turaniif keessattuu seera hiikkaafa haadha manaa kee waan ishii dhaga'u kenniifitii maal godhedheeni baasi. Hiikkaan hin jira jechuu miti. Kakuu moofaa keessatti seerri hiikkaa hin jira jechuu miti. Namoonni mataan isaanii akka malee ulfaataa waan ta'e kan hin ajajamne waan ta'aniif haadhota manaa boqochiisuudhaaf jecha san fayyadame. Malee Yesuus Kiristoos gaafa dhufe maal jedhe Museen waan isin mataa jabaattaniif kana isiniif kenne malee fuuchaa kana yookaan immoo karaa kana isiniif bane malee akkas hin turre. Akkas hin turre. Boquu jabaatu jarriin ajajaman. Haadha manaa isaanii hin miidhu. Baay'ee cunqursu. Kanarraa kan ka'e seerri tokko haala akkasiitiin akka kennamu taasise Museen jechuudha. Garuu seerri akkas hin turre. Museen sababa mata jabina keessaniif haadhota manaa boqochiisuudhaaf jecha kana fayyadameedha Yesuus. Galanni ulfinni Yesuusidhaaf haa ta'u. Asirrattis diina kee jibbi fira kee jaaladhuutii diina kee immoo maal godhi jibbi jedhameera dhageessanii jirtu. Ani garuu isa dhugaa amma isa gaaddidduun taane isa qaama ta'e isinittan himaa. Agartanii amma suni maalidha? Kakuu moofaan gaaddidduu isa qaamachaati. Qaamichi amma dhufee iddoo erga bu'ee booda wanta qaamni jedhu laalaa. Seeronni akkaataa isaan itti jabaatan laalaam. Hin laafne Yesuus hin laaffisne yookaan immoo gadi hin buusne Yesuus sirriitti ol kaasa. Humna isaa dabale Yesuus. Galanni ulfinni Yesuusidhaaf haa ta'u. Ameen ameen. Ani garuu isinittan hima. Diinota keessan jaaladhaa. Warra isin ari'atanis immoo kadhadhaa. Amma seera Musee kana hin diigne. Museen waan nu kaa'eef qaba. Museen namoonni ajajamuu didanii wal miidhanii jennaan akka gargar ba'anii jiraatan godhe. Inni kun fira isaatti galee fira isaa wajjin akka jiraatu. Diinni warri diinas akkuma diinummaa isaaniitti diina isaaniitti adda ba'anii akka isaan jiraatan gargar ba'anii akka isaan jiraatan taasise. Haati manaaf abbaan manaa yoo haga adda ba'uutti seera kenne Museen. Isheen miidhamuu hin qabdu kaa. Du'uu hin qabdu jarri mataa jaboo gataani. Inni kan kakuu haaraa garuu akkas miti. Galanni ulfinni Yesuusidhaaf haa ta'u. Ni jabeesse Yesuus humnatti godhe. Galanni ulfinni Yesuusidhaaf haa ta'u. Ameen ameen. Ani garuu isinittan hima. Diinota keessan maal godhaa? Warra isin ari'ataniifoo? Kana yoo gootani ijoollee abbaa keessanii isa waaqarraa hin taatu. Galanni ulfinni Yesuusidhaaf haa ta'u. Innoo maalidha Waaqayyoon kun? Amala isaa kana akka nuti fudhannu laalaa. Waaqayyoon kun eenyu akka inni ta'e eega saduu qabuun amalli nuti horachuu qabnus tan akkamii akka ta'e innoo meetti fufaa. Innoo aduu isaa warra hamootaa fi warra gaggaariidhaafis hin baasa. Bokkaa isaas warra qajeelotaa fi warra jal'ootaafis maaliin godhaa? Irroobsaa. Waaqayyoo maalidha? Gaariidha. Waaqayyo waaqa maaliiti? Waaqa jaalalaati. Hundumaa hin jaalata Waaqayyo. Yesuus Kiristoos fayyisaa saba hundumaati. Keessattuu kan maaliitiidha? Kan warra itti amananiiti. Kana jechuun warra itti amananiif iddoo ispeeshaalii ta'e qopheesseefii jira. Galanni ulfinni Yesuusidhaaf haa ta'u. Ameen ameen. Yerusaalem haaraa isaaniif qopheessee jira jechuudha. Warra isatti amananii. Kaawwaniif garuu iddoon hin jiru. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Kanaaf amala Waaqayyoo kana akka nuti qabaannu barbaada. Akka nuti qabaannu. Hundumaa qixxee kenna Waaqayyo. Uumama gaafa laallee gaarummaa Waaqayyoo hin agarra.
Wanta hundumaa gaafa laaltu gaarummaa Waaqayyoo irraa agartu. Loogdeen baatu isheen tuni. Loogiin ishii bira hin jiru. Hin jiru ishii bira. Gargar qooduun hin jiru. Hundumaafuu qixxee soorata laatti. Galanni ulfinni Yesuusiidhaaf haa ta'u. Ameen ameen. Bokkaanis hundumaaf. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Warra isin jaalatan duwwaa yoo jaalattani gatii maalii argattu ture? Hin jiru gatii. Warra sodaa Waaqayyoo hin qabne iyyuu warri sodaa Waaqayyoo hin qabne iyyuu kanuma hin godhuu mitiire. Garaagarummaan keessan hin jiru jechaadha. Galanni ulfinni Yesuusiidhaaf. Obbolootuma keessan amma fakkeenyaaf warra as keessa jiru kana jaalachuun salphaadha. 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 Kanneen isin mara isin amma isin jaalachuun salphaadha. Garuu asii baatanii warra kanallee jaalachuun isinirra jira. Warra kanallee maal gochuu qabdu? Jaalachuu qabdu. Achis deemtanii immoo warra kanallee maal gochuu qabdu? Jaalachuu qabdu. Galanni ulfinni Yesuusiidhaaf haa ta'u. Ameen ameen. Jaalachuu qabdu. Jaalachuu jechuun immoo hojii isaaniitti hirmaachuu miti. Isin galee? Jaalachuu jechuun maal gochuudha? Hojii isaaniitti hirmaachuu miti. Jaalala isa kan Kiristoositti agarsiistanii maal gochuudha? Booji'uudha. Malee isaaniin booji'amuu miti. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Warri biyya lafaayyuu kanuma godhu. Diina isaanii jibbanii fira isaanii hin jaallatu rakkoon qabu. Kanuma godhu isaan. Warra isin jaallatan duwwaa iftanii jaalala yoo jaallattan warra isin jibbanii immoo iyyuu shillaa kan gootan yoo ta'e isin Waaqayyoo biraa maaliin qabdan jechuudha? Gatii hin qabdan jechuudha. Gatii hin qabdan. Gatii Waaqayyoo biraa gatii argachuudhaaf warra hundumaayyuu jaalachuun baay'ee barbaachisaadha. Obboloota keessan duwwaa ho'iftanii nagaa yoo gaafattan warra kaan caalaa maal faa gootu? Warri saba Waaqayyoo hin ta'in iyyuu kanuma hin godhuu mitiire. Warri saba Waaqayyoo hin ta'in kanuma raawwatu jedha. Egaa abbaan keessan inni Waaqa irraa muudaa maleessa akkuma ta'e isinis warra muudaa hin qabne ta'aayi. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Abbaan keessan inni Waaqa irraa maalidha? Muudaa tokko hin qabu. Yesuus keenya muudaa takka iyyuu hin qabu. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Muudaa takka hin qabu. Kana dhiisi Yesuus Kiristoos warri ergamaadha jedhanii iyyuu muudaa takka ofirraa hin qabu siin jedhu. Ergamaa qulqulluudhaa siin jedhu. Makaa takka kan hin qabne siin jedhan. Warri ergamaadha jedhan iyyuu. Galanni ulfinni Yesuusiidhaaf haa ta'u. Ameen ameen. Makaa takka hin qabu inni. Inni addaa. Galanni ulfinni Yesuusiidhaaf haa ta'u. Ameen ameen. Abbaa malee haadharraa dhalate. Mammaakata wayituu hin qabu. Galanni ulfinni Yesuusiidhaaf haa ta'u. Ameen ameen. Kanaaf abbaan keenya inni Waaqarraa muudaa wayitu xurii wayitu nutis jireenya keenya hundumaan maal ta'uu qabna? Kan muudaa hin qabne ta'uu qabna. Dhaaltu mootummaa Waaqayyoo ta'uu barbaaddan jireenya keessanii warra muudaa hin qabne ta'aati argama. Duukaa buutuu jechuun kana. Nama muudaa hin qabneedha. Nama jaalatuudha. Galanni ulfinni Yesuusiidhaaf haa ta'u. Nuti nama akkanaa taanee argamuutu irraa eegama. Egaa barumsi itti fufaa hin xumurree asirratti dhaabanneerra. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Kanaaf sirna kamuu keessa jirra? Kakuu haaraa keessa jirra. Sirna kakuu haaraatiin kan nuti jiraannu malee sirna kakuu moofaatiin miti. Kanaaf diina keessan maal godhaadha? Yoo isin ari'atan maal godhaafi? Kadhadhaafi jechuun buqqa'i. Caafi jechuun miti. Kadhadhaafi jechuun akkas jechuun miti jechuudha. Kanaaf namoonni nama abaartan yoo jiraattanii namni nama abaaramu macaafni qulqulluun namni nama abaaru eebbifamaadha. Eebbifamaadha.
namni nama abaaru maalidha? Innoo abaaramaadha waan ta'eef jechuudha. Kanaaf kakuu haaraa keessa jirra jechuudha. Galanni ulfinni Yesuusidhaaf haa ta'u. Ameen ameen. Yesuus inni guddaadha. Kanaaf kan nuti eebbisne in eebbifama. Namicha nagam jal'aa yoo ta'e kadhadhaafi eebbisa. Galanni ulfinni Yesuusidhaaf haa ta'u. Ameen ameen. Al tokko immoo iyyuu yoo dandeessan yaamatii maal godha? Nyaachisa. Yoo inni beela'e maal godhe damsaan? Nyaachise. Hodhee boodee hoo? Obaase. Sana booda hoo? Yoo akkisiise illee keessaa ta'e akkuma godhe haa godhu. Ati garuu maal godhe? Yesuusiif galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf al tokko haala akkasiin illee maal goota jechuudha? Ni mo'atta jechuudha. Macaafni qulqulluun kan jedhu sirriidha. Qabatamaanis immoo waan agarreedha. Galanni ulfinni Yesuusidhaaf haa ta'u. Ameen ameen. Nyaachisuudhaanis immoo maal goota? Waan inni ol kaawwate keessaa baasta jechuudha. Galanni ulfinni Yesuusidhaaf haa ta'u. Kanaaf kakuu haaraa keessa jirtu sirna kakuu haaraatiin bulaa. Dhaloonni kakuu haaraa dhaloota boquu jaboo miti akka kan kakuu moofaa. Galanni ulfinni Yesuusidhaaf haa ta'u. Ameen ameen. Mataan jabaatina sagalee Waaqayyoof ajajamaa sagalee Waaqayyoof bitamaatii jiraadha. Gooftaan sinaa eebbisuun kadhan. Haleluuyaa. Maayi kaalaa doonaa maaraa laafaa sheenaa maadiyaabos. Waaqayyo har'a nu barsiiseera nutti dubbateera. Kiristoos Yesuusiin warra duukaa buuneedha nuti. Isa duukaa buuneerra waan duukaa buuneef nutti meera. Akkamitti akka isa duukaa deemuu qabnu waan baay'ee nutti haaseera. Ganaas immoo nutti haasa'a. Ganaa qabna. Nutti dubbata gana. Haleluuyaa. Maayaa doonaa kalaafaa sheenaa maadiyaabos. Raalafaa deenaa kriileefee sheenee meediyaabos. Yesuus Yesuus Yesuus. Ulfaadhu abbaa. Ulfinni guddaan siif haa ta'u. Kabajni guddaan siif haa ta'u. Pastor wajjiniin kadhannee xumurra. Hallelujah.